Bari. Yeah. Bari Oromoon kun tigargaaramne otoo tigargaaramne gaaramne biyyattii sana keessatti hidaayoona maartiirra jiyarra kan qubate Oromoodha bari. Beektaa kan osoo Abashaan dhuftee nafxanyaan dhuftee nun cabsineeti dhugaa rabbiin isin jedha kan jalqaba jiyarra qubatu Oromoota. Sirna dimokiraasii kan muddisi Oromoodha. Bari. By the way, dandeettiin keenya achuma jira by the way. As fidde Abashaan achi fidde as fidde waan tokko waan fiddu qabu. Akkaawuntii gubdee dhugaa rabbi guyyaa lama gidduutti akkaawuntii obboota keenya hin deebiin. Bakka jirtanitti viidiyoo isaanii duuti godhaati ijoollee keenya hin deebiin rakkina hin qabu. Garuu akka barbaade yoo ta'e Abashaan uumaa sirbitti malee dhugaa rabbi Oromoo dandeettii Oromoo cabsuu hin dandeessu. Dhiifamu. Rakkoon qabu waanuma sirriidhaan bara waan itti dubbachaa jirtu. Innaa kanaaf anillee bayuuf hin deemaa yaada kee xumuradhee deema nama folchaadha. Waan amma jedhama kana jechuun namni yeroo baay'ee bas ni kaasa waan tokko ni kaasa ni raawwii irratti hanqina qaba. Waan isa hojii haa raawwannu wanta ammas irratti hin dubbanne wanti siraa dubbanne akka yaadaatti wal harkaa fuunee wal irratti wal marachuu barbaachisu waa hedduutu jira. Kanarra asirratti paablika kanarratti akka arganis dubbachuun namatti hin tolu. Nuti yeroo baay'ee wanti namaa gattaanu icciitii qabachuu hin dandeenyu. Akka icciitiitti qabannee bakka sanii wal agarru linkii kana fuudhaa bakka hundarratti warroonni mana guddaas qabdanis mana keessattis beeksisa godhaa akkasumas warri garee hiitanii qabdanis linkii san garee irratti dabarsaadha. Achirra wal agarree waan tokko dubbanna waan tokko murteessin eenyu wali malee eenyu gadi himta. Amma wal arguun keenya kuni waan kana qofaaf osoo hin taane fuuldurumaaf akka wal barruu fi akka waan barbaanne hojjennu nu taasisa waan taateef jajjabaadhaa. Galatoomaa isin hundinuu nama jabaadha. Jabaa fi abbaa ifataa wal jalaa dhageenye yoo waliif maramne wal jala uumasa qabne wanti nuti galma hin geenneef hin jiru. Namni keenya wal tuffata ana eebaluu jedha malee beekamtii guddaa qabna nuti. Dandeettis qabna akkuma jechaatiin turtan waan hin goonennes ni goona garuu bakkaan hin geennu malee kanaaf jajjabaadhaa isin jedha wal agarra inshaallah walitti deebina. Yaadannoo dhaqeenis itti makama waan silaa ta'u keessaanis wal dubbanna namoota barbaachisus dhuunfaanillee dubbisneetti daballa. Waan guddaa hojjennaa jabaadhaa galatoomaa ulfaadhaa waraabulaa deebana. Galatoomii boona maal tokkoffaadha namni waan hubachuu inni qabu beektaa Maarqos irratti hin beeka atis hin beektaa nammas keessa jiru iyyuu hin beeka. Kanaan dura yoo namni hundi odeeffannoo kana qabaachuu baate gaafa pilaanii wayii baasanii turan sigalee akkuma maastar pilaanii magaalaa Finfinnee pilaanii wayii Amaariffaan kaartaa fi maappii wayii baasanii turan sigalee. Maappii sana maal goone osoo hin beekamin maqaa keenya maqaa isaaniitti jijjiirretu suura piroofaayilii kan isaanii irra godhanneetu gruuppii isaanii keessa turre sigalee gruuppii isaanii keessatti gaafa nuti irra turru liinkii afaan Amaariffaatiin qophaa'e tokko kan isaan afaan Amaariffaatiin barreessan sana gara keenya dhufe sigalee guyyaa muraasa booda wanticha gara afaan Oromootti deebisnee gaafa nuti ilaallu pilaanii magaalaa Oromiyaa guutumaan guutuu shittee jechuudha. Kibba baha Oromiyaa, lixa baha Oromiyaa. Kibba baha biyyattii ni jedhu kun fakkeenya Boorana Wallagga lixaa Wallagga baha san nuti jennu kana hambisanii maalitti fidanii kanaan booda kibba baha Itoophiyaa malee kibba baha Oromiyaa lixa baha Oromiyaa hin jirtu sigalee maappii isaan hojjetan sana keessatti jechuudha. Nuti sana booda liinkii sana gara afaan Oromootti hinnee hunda isaayyuu gaafa nuti kallattiidhaan walitti himnee karaa biyya keessatti wal qaqqabsiifnee ijoollee biyya keessa jirruun marii irratti goonu automaatikaalii jarreen sun to'annaa seeraa jala galanii jechuudha. Ammas maanni wanti nurratti godhamaa jiru karaa dukkanaatiin karaa dhokataadhaan nurratti taasifamaa jira. Akka nuti lafarraa bannu, akka nuti afaan kanaan dubbanne, akka nuti aadaa keenya calaqqisiifnu, akka nuti walitti hin qabamne gochuu keessatti qooda gurguddaa fudhachaa jiru. So akka nuti kanan gooneef wanti tokko yoo jiraate mallattoo hinaaffaa qabaachuudha ijoolleen keenya. Hinaaffaa keessaa ba'a. Yaada xixiqqoo hin qabaatinaa. Carraa guddaa qabaannee yoo deemne ta'e waan baay'ee hojjenna. Nuti dhugaadha ijoolleen keenya iddoo Finfinnee amma bakkeewwan garaagaraa kutaa magaalaa garaagaraa keessa jirra. Iddoo hundatti jechuudha. Sochii isaan godhan mitiiti akkatti isaan fincaan illee nu hordofnaa jechuudha. Sirriitti beekna isaan waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya hundi keessan bakka jirtanitti yaada keessan karaa ifaaf bilisa ta'een ibsachuu osoo hin taane giruuppii keessatti karaa ifaaf bilisaa karaa ittiin haasofnuun koottaa. Mana namaa keessatti ani nama afaan Oromoo osoo dubbatu kaleessa mana eebiluutti akkas dubbanne afaan Amaariffaatiin dhaqee isaanii fiikaa turetti ture. Afaan Amaariffaatiin jechuudha. Maaliif wal galtummaan jiraanna nuti bara baraan? Namni gaafa iddoo ta'e boo'u ganama boo'u suura isaa poost gochuu kanumaa gaheen nuti qabu. Gahee olaanaa biyya kana keessaa kan nu qabnu nuyi ture. Garuu har'a gahee sanatti fayyadamuu hin dandeenye.
wal jaaladhaa wal hin jibbina jibba abbaan barbaade haa qabaatu yaadannoon hin dogoggora yoo ta'e sadina gorsi sadina foobsi sadina dhossi kurnaffaa garuu tarkaanfii oromummaan irratti fudhadhu. Maaliif wal fannistu maaliif wal salphiftu nuti akkatti biyya keessa akkatti jiraachaa jiru nutu beeka dhugaan sitti maatee jechuudha. Waan godhamaa jiru waan sirriitti beennuuf guyyaa guyyaadha waan ta'aa oolu waan sirriitti beennuuf jechuudha. Har'a ijoolleen keenya magaalaa Finfinnee keessatti mee halkan gadi baatee ol deebi'uu hin dandeessu. Waan baay'ee akkatti dhoffannee deemnu nutu beekan bara. So kana sodaadhaaf haqa baannee du'uu keenyarra osoo hin ta'in haqa baafannee oduun immoo gaarummaa qaba waan ta'eef hundi keessan gurmuudhaaf walitti ititaa. Wanta adda adda facaasu tokko iyyuu hin jiru. Yeroo baay'ee namni maal jedha? Nuti summiin nutti godhamee dhaloonni kun abaarsa qabna. Abaarsa hin qabnu. Karaa aniifatitti hubannutti abaarsa qabaachuu danda'a. Abaarsa tokko iyyuu hin qabnu nuti. Sammuu barate qabna. Dhaloota barate hedduu qabna. Hayyuu hedduu qabna. Addunyaaf iyyuu gumaacha ta'a. Har'a garuu kanaan nuti diina ofitti galchine ofii keenyaan waloo keenya wal cabsinutu nuyi waliif diina nu taasise. Nuti waliif diina miti. Diinni har'as akka nu taraaramnu akka nuti wal taanu akka nuti tokko nu barbaadu. Jecha tokkittiidhaan jecha ittiin nu abaaran jecha tokkittiidhaan guyyaa tokko guutuu suura namaa gadi gumbisiisaa oolan jecha tokkittiidhaan jechuudha. Miira keessaa ba'i mana namaan seenin harki ittiin dhattee mana diinaatti ittiin taap gootu sheer ittiin gootu. Lafeen gootaa achirra jiru dhiigni gootaa sun si waraanuu danda'a akkasiin godhin keessaa ba'i waan akkasii keessan seenina. Mana abbaa barbaadee haa ta'u mana ijoollee keenyaa dhaqiitii waan isaan irratti mari'ataman jibbas haa ta'u jaalala gorsas haa ta'u waan barbaadu achirraa fudhuu ba'i. Isarraan kan hafe mana namaa dhaxxanii taabiidhaan koppiliinki shiiriidhaan nama jala seentanii dhaxxanii ilaaltu yoo ta'e dhugaa rabbiitii dhugaa rabbiin sinitti hima gubadheen sinitti haasa'aa jira. Rabbi inni goonni siif jedhee wareegame haati ulfa baattee ishiin siif jettee daandiitti baatee duute lafeen ishii si gaafachuu danda'a inni ishii si gaafachuu danda'a kanan godhiin mana namaa seente mana namaan seeninaa bakka sinitti haaf mana abbaa barbaadaa ta'u jaalala rabbi sii kenne nama ta'uu isaan kabaji faana jiraadhu isarraan kan hafe garuu gaafa inni achi jala seentee jecha tokkotti siin jedhu ani dhugaa rabbiiti yeroo ijoolleen keenya nama biraa faana geemii taphatanii jechoota garaagaraa jedhanii osoo bilbila koo keessa wanti ittiin rukutamu jiraate bilbila koo keessatti rukutanan osoo waan itti naa danda'ameeti jechuudha waan nu ta'aa jiru nuti argaa jira waan ta'eef. Kanaaf adaraa keessan mana ormaan seeninaa wal faana deemnee iddoo dogoggora qabnutti wal sirreeffachaa warreebaa yoo nuti wal sirreeffanne gaariidha waan ta'eef mana namaan seeninaa liinkii jala jiru tuqaa sanarraan kan hafe yaada keenya iddoo tokkotti finneen booda wal fayyannaa jechuudha. Isaanii giruuppiin tokko giruuppii nu balleessu inni lammaffaa kan ittiin wal gargaaranii ficciitii isaanii magaalaa Finfinnee fi naannawa Finfinnee akkasuma guutuu addunyaatti ittiin ibsatanidha. Nuti garuu har'a kan hin qabnu. Giruuppiin nuti qabnu giruuppii wal basaasuu, giruuppii wal jibbuu, gandummaa wal ijaaruu, lagaan wal qooduu giruuppii kana qabna. Maal sin jedha lafeen gootaa inni hirbuu seentee jirtan bara ati dhaloota hirbuuti hirbuu nyaatinaa namni kamiyyuu hirbuu nyaannu iddoo jirtanitti wal qajeelchina beekumsa xiqqoo qabnuun wal faana sochoona waan ta'eef hundi keessaniyyuu hayyuudha beektota hundi keessaniyyuu naaf kanaaf jabaadhaa karaan nuti ittiin deemnu karaa kamiyyuu haa ta'u daandii haqaa barbaanna waan ta'eef daandii haqaa irratti haa deemnu hundi keessan jechuudha namni kamiyyuu dhiiga obboleettii keetii obboleessa keetii yaadadhuutiin mana diinaan seenin sitti haafu bakka. Nuti Oromoodha. Ganda keessatti dhalanne malee gandummaan hin dhalanne namoota eenyu PhD baatanii kan jiran maastarsii 2-3 kan qaban ijoollee hedduutu jira as keessa. Sadarkaa barnootattis sadarkaa taaleentii garaagaraatti ijoollee hedduu qabna si galee. So kanaaf gaafa ijoolleen keenya kalaqaa adda addaa hojjettee yaasimee Finfinnee keessatti yeroo isaan argisiisa dhufan akka namni tokko ittiin agarsiisa sana hin kennineef taatee isaan tataa jiran hin beeknan bara. Amma maaltu dhufaa jira beektu? Fakkeenyaaf kutaa magaalaa Gullallee tokkoon fudhanna yoo ta'e yoo naannoo sana sabni wayii sabni Sidaamoo yookaan uummanni kibbaan baay'ata yoo ta'e bulchiinsi naannoo sana bulchullee jechuudha. Akkaataa sanaan ta'aa dhufee jechuudha. Nuti garuu Finfinneen kan keenya inni afaan hin dubbachaa nuti immoo asii wal qoodaa sabni biraatti badhaadhaatti bulchaa gamoon itti argitu dhiiga ijoollee Oromoo irra dhaabbataa lafee ijoollee Oromoo irra dhaabbataa nuti waliif hin galle yoo ta'e nuti wal cirra ganamaa galgala yoo ta'e waayee. Ijoollee keenya waggaa 4 waggaa 5 Kita yaadannoo qalameen du'a ishee kumalti Oromoon. By the way siyaasa jiratti kana yoo agartee dhugaa rabbiin waan tokko dhugaa baay'ee isa childish like siyaasa gaggeessaa siyaasa ijoollummaa siyaasa daa'imman. Har'a dhugaa dubbachuu masa karaatti Oromoo kana mo'an dadhabanii karaa meeqa yaalanii dadhabanii
dhugaa rabbii sitti miti akka Oromoon amma baay'ee tokkummaa qabna. Tokkummaa keenya mirkaneessinaa gara bakka jira miti. Cimaa taanee argamna jechuun malee dhugaa rabbii Oromoo eeyyuu hin danda'u. Amma yeroo ammaa kanatti dhugaan si amma inaafanii isaan ijoollee bira deemanii tiktookii bakka ijoollee daa'ima kana gubanii maal seetu waan ittiin Oromoo waan bakka dandeettii biraan qaban they have no other talent like you know what I'm saying kanaaf waan isaan godhan maal wal gurmeessitii achuma jira deemti eengadda agarte taayyaan amma baay'isawee yeroo ammaa kana dhugaa dabbatu namni dandeettii guddaa qabu tiktook irratti ayyaanaa agam akka inni siyaasaan hunda isaanii gadi buusee miinaa guddaa taphachaa jiru. Ayyaana tamma xiyyeeffatanii jiru. Inni illee liistii keessa jiraachuu. Ilaali. Jarri waan qabattu dhabdee waan qabattu dhiisaa jirti. Kun hundiyyuu baay'ee wayi chaalenjii. Garuu chaalenjii sana bira dhaabbachuu hin dandeenya. Tokko ni taanaasa jedhudha malee siyaasi jaraa baay'ee wayi siyaasa dadhabaa. Ammatu diroonni dhukaasta jarri numuu hin dandeessu. Jarri ofumaa fokkootti waan gootu dhabdee dhumarratti waan ijoollee taphachaa jirti waan ijoollee deemtee ijoollee warra geemerootaatti tiktook irraa balleessaa jirti. Isnaalee fara kuni baay'ee dadhabina guddaadha isaaniif. Of danda'e. Kanaaf akkuma amma yaadannoon jedhee akka gootanii tokkummaa qabaadha. Wal quba qabaadha. Nama fooloo 100 nama fooloo guddaa qabu hin jenna. Wal quba qabaadha walaa sobsiisaa. Na kan kanaan achi waan nuti tolu waan nu sodaachisu jiru kaalisitti waan. Dhimmoona akka Oromootti nuyi tokkummaa qabaanneenaan dirraacha lafarraa balleessuu dandeenya. Dhugaa isin jedha. Kanaaf gurmuu qabaachuu qabna gidduu kana yoo Waaqayyo jedhe mari'anna keessaanii wanni tokko waan ishee fiddu jiru. Waanuma tokko. Immoo kan ijoollee keenya isheen gubde dhuma deebifna. Kanaan achi yoo wanni jiru yoo jiraate quba wal qabaadhaa wal jajjabeessaa. Follow wal godhaa wal bira dhaabbadhaa namni gaafa yaada tokko yaada sana waliif dabarsa amma fakkeenya yaadannoo waan tokko yoo fide waan inni fide sana contribute walii godhaa waliif dabarsa achiin booddee gara kana guyyaa tokkotti nu akka Oromootti guyyaa tokkotti jechuudha miila tokkoon dhaabuu dandeenya yoo barbaade jennaan jenne malee kanaaf waan nu sodaachisu hin jiru akkanatti quba wal qabaadhaa wal jajjabeessaa. Linkiin inni deematti fakkaata amma telee deemeen akka isaan paabliik hin taaneef dhaqeen naasirraa jala godheen ture garuu ijoolleen nu seensisaa hin jiru linkiin jechaa jiru. Telee keessa seeneen amma ofii qofan sirreessa akka isaan surumayyuu paabliik godhanii hin arganneen godha si galee. Nurraan kan hafe akka isaan paabliik godhanii hin arganneen dhaqeetaa isaa profaayilii jalan ka'a namni kamiyyuu achi ala argattu. Waan tokko gochuu qabnu yoo Waaqayyo jedhe gidduu kana waa tokko dhiiboonaa hin mari'anne keessaanii waan haasofne keessan haasofnaa jabaadhaa bakka deemtanitti viidiyoo walii duuti godhaa walii daddabarsaa akka Oromootti bakka waan biraa dhiisaatiin akka Oromootti wal jajjabeessaa bakka ekeleen Oromoodha yaadannoon jennaan bakka viidiyoo isaa laayik godhaa kontribuut godhaa wal jajjabeessaa kana maree waan ni qabnu jiru bakka akka Oromootti yeroo kanatti wal bira dhaabbachuu. Saab maa asii bal domata wal bira dhaabbata yaa Oromoo jaratti kana afaan walirraa qabachiisuu qaba. By the way agootu agubdu hin gaddina. TikTok keenya isa gubdu social media waan barbaadde agootu waan fiddu dan tokko hin qabdu jedhe kana booddee. Wanni isaan gidduu kana aarsee jiru sirba baala gisee jedhu sana ijoollee amma fakkeenyaaf raachuu waan biraan godhee raachuu nama maal godhe takkaa namatti bu'ee hin beeku waa tokko godhee hin beeku. Garuu mucaan kun baay'ee jaallatamaa. Inaaffaadha bara kan jala gubaa jiru. Akkam eegamtee argatee akkamitti Oromoo sana kan argee kan jedhu malee waanuma tokko waan nama goone hin qabne. Daangaa namaan dabarre bakka namaan deemne qe'ee isaanii hin deemne qe'ee keenyatti nuni maama afaan isaanii dubbatu maa Oromoon mul'ate maa aadaa by the way viidiyoon sirbi gurbaanii baala gisee jedhu kun baasee Yala gidduu ooluu miliyoona tokko ol argate. Kanatu isaan godhe. Adaraa maal qoosoo uummanni sodaachiseera waan kana laate. Abbo mataan dhaabbatu eeyyuutu ishee gabbaan. Wallaahi keessaniiru. Du'a Maarqos hadda waan argitaniittu yaadannoo erga silaa addaan baane. Wallaahi sa'aatii lama rakka. Sa'aatii lama hin gubatin akkaawuntiin godhata.
Adaadii qaba. Gaha bakka gargaarsa findeera waan ta'eefi galatoomaati. Dhiisaa tana. Nan tuttuqinaa gidduutti jedha. Maa inni beektuu kanan jiinis feesbuukis dhaggeeffadhaa baay'isoo tiktook qofaa miti. Feesbuukiinis yuutuubiinis dur yeroo hojjennu daaraa Akkuma deemii tokko barbaade wayii mubaarak. Yookiin kana keessa kan jiru akkuma deemii tokko baay'ee. Wallahi jagootiin dargaggeeffamee rakoo. Wallahi abbaaf deekkan naan jennaan linkii gisii badhe seene siin erga linkii gadi dha. Nama akkuma deemii Kan tokko. koo kan Nasraa Gursum kan abbaa manaa maskii kan maskii ija rabbi kiyyaan naa kenne nan. Kana ayyaanaa Jiraachi keessa jira. Mubees. Ayyaanas jira. Kan ayyaanas jira. Dagaatti yeroo gaarii qabaadhaati yoo molakki agubadhu. In sodaate mubeen in sodaate. Maafan isa dhanne Maarkos kiyya daaraa dibadhe Oromoon fooloo naan godhu bari. Akkaawuntiin kiyyaan gubatu jalanna daaraa barbarree dibadhe guddifadhe. Isaa taranaa seenaa waan akkana rabbi dhagaa geemeen taphadha bakka nagaatti. Nagaatti. Mubee waan biraa Eesh. Mana nu baleechiti Mariyaanna. Geemiin maxxabadhaa. Ani mana yaadannoo deemnee haasofna ishee. Ani geemii kiyya taphadheen michuu sii galii galchee fi rafa waan biraa yoo haasoftanii akkaawuntiin koo guruppii kan deeme keessaa tokkoffaarra jira. Waan hin balleesse hin beeku. Nan sodaadha. Akka itti guddifadhee quba qabdu. Uummanni keenya eessana jalaa badde.